hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo ashama diibinigaa assalaamu alaykum jenne kaamantii hedduu viidiyoolee an poost godhaa jiru waa'ee Kadiir Martuutii fi yaadataa Junaydii irratti girrisoonni waan hubanne girrisoonni yaada namni kennatu negatiifi malee poozitiifitti ilaalle girrisoonni rabbiin agartee gandummaa qofa yaachise waan namni dubbatu hubatanii barra waan namni dubbatu gandummaa ofii isaaniitii waan gandummaa qofa waan yaadaniif nama gandatti galchanii nama sodaachisuu barbaadan nama gandatti galchanii gandummaadhaan nama sodaachisuuni abadan inuma hin danda'amne jechuu duuba sinitti maalaan dhugaa nuti ganda namaan tuyi antakka yoom anga social media kanarra dhufe ganna 15-16 ol lafarratti illee osoo social media ni dhufin ijoolleen hiriyoota kiyyaa na beeyti takka waa'ee gandummaa Oromoo ija takka laala gandi kun kana gandi kun kaarre maarree kaan ol qabee gaqqabu hin beeku na bira faakti jirtu immoo dhugaa dubbadhaa jechuu laal yaa girrisoota amma yaadataa Junaydii jala uriitanii fi girrisoota maraataa san jala uriitan saree yaadataa Junaydii nutti erge ilmaan sikkoo mandoo arrabsiisaa jiru kana warri jala uriitan andantaa I don't really care dhugaa ammoo dubbadhee bakka nadhiitee bulaa jechuu barbaada wanni isinitti himuu barbaadu ummata keenya kabajama Harargees keessan galchina nuti ammoo akka ummata sikkoo mandootti arrabsamaa jirra kan saree nutti ergee nu arrabsiisaa jiru hawwan keenya xiqqeessisaa jiru ummata sikkoo mandoo hawaasa guutumaan guutuutti arrabsiisaa jiru projekti guddaa itti kennee arrabsiisaa jiru yaadataa Junaydiitii jechuu nuti ardhas borus ijjannoon keenya clear ifaadha jechuu yaadataa Junaydii hanga gabbahee dhiifama namicha saree erge kana Kadiir Maraattuu hanga inni ummata keenya dhiifama gaafachiisee miidiyaa irraan galchinitti nulleen isan dhiifnu jechuudha duuba maaliifi kan ergaa jiru isa waan ta'eefi dhugaa jirtu walitti dubbannaa jechuudha kun kana ammas wanti si wali qabsiiftan Jaawar Mahammadii fi maarree Kadiir Martuu wali qabsiiftan jechuudha dhimmi Kadiir Martuu karraa dubbachaa jirru nuti karraa dubbachaa jirru laal wanni isin himuu barbaanna wanni isin ammallee irra deebinee ibsinu Jaawar Mahammad narraan dubbatinaa jedhe gogaan achaa qabaa narraan dubbatinaa jedhe nulleen nama siyaasaa beeku nama bilchaataadha ummata bilchaataa waan ta'eef namni siyaasaa dalagu namni hawaasa public figure ta'e kan hawaasa duratti bahee dalagu hawaasaaf hojjetu ka arrabsuni akka jiru ni beeyna ka faarsu akka jiru ni beeyna faarfamuufis arrabsamuufis kuni hawaasni faarsuufis arrabsus mirga guutuu qaba nami saba kana public figure ta'ee gadi bahee akka arrabsamuuf akka faarfamu nuti ni beeyna jechuu kanaaf Jaawar Mahammad irraa defense hingoonuu jechuu isa defend hingoonu qabsoonni geggeessaa jiru ni deeggarra 100% absolutely ni deeggarra jechuu bira dhaabbanna cinaa dhaabbanna garuu akka dhuunfaa isaatti namni arrabse waan akka nuti agartee defend hingoonu jechuu qabsoo geggeessuu malee qabsoo isaa cinaa dhaabbanne sareen hindutti nuti ammoo waan goonu isa cinaa dhaabbanne gargaarree duratti deemuudha jechuudha garuu Jaawar balleessuuf jecha hawaasa inni keessaa bahe hawaasa bal'aa sikkoo mandoo miiliyoona meeqaatamaan lakkaa'amu yeroo maqaa balleessan obsuu walitti hin dhiifnu jechuudha Jaawar Mahammad qeequu ni dandeessa waan barbaadde jechuun ni dandeessa garuu hawaasa inni keessaa bahe siyaasa ittiin daldalachuudhaaf hawaasa walitti buusuudhaaf hawaasa tokkorratti yerooti arrabsoof maqaa balleessi duula geggeessitu sitti lakkifnu jechuudha kana sitti malaala clear wanni gooni sitti himnu jechuudha gandummaa jette hinaaffaa jette hinaafaaf kana goota hinaafaadha
yaadataa Junaydin hinaafaa amma kaamantiin hedduun hinaafaadha baqqala hinaafaadha nuti maalitti hinaafna amma nuti ilaal biyya guddatti jirra galata rabbii maalitti hinaafna nuti taajirri Oromoo tokko yoo hawaasa isaa jiddugala godhatee tokkummaa hawaasa eegee biizinasa isaa hojjatee biyya guddisee hawaasa waan gargaaruu qabuun kan gargaaru tajaajilu yoo ta'e nuti nu boonsa mataa ol qabannee isallee faarsinaa jechuudha. Akkuma gaafa yaadataa Junaydii waan gaarii godhaa ture waan gaarii goote aboo galatoomi rabbiin qabeenya kee keessa barakaa haa kaa'u jennee bar faarsaa turre du'aa godhaaf turre bar. Arda immoo gaafa inni saree qaxaree piroojeektii itti kennee hawaasa sikkoo mandoo bal'a irratti duula arrabsoo maqaballee si geggeessu nuti abadan walitti dhiifnu jechuudha. Abadan nuti ilaalla dureessa Oromoo akka dinquu dayyaasfaa beene ilaalla. Kan uummata Oromootiif bu'aa gurguddaa buuse yuunivarsiitoota meeqaatamaa qeerroo fi qarree meeqa qaree uummanni Oromoo yeroo gaddu waliin gaddee uummanni Oromoo yeroo boo waliin booyee foollee jedhee humna darbatamaa qeerroo fi qarree ijaaree dureessa Oromoo akkasitti beene ka Oromoo imimmaan irraa haqu beene malee nuti kan Oromoo saree itti ergee wal nyaachisu gandaan qoqqoodu kaadiree ta'ee harka mirgaa biltsiginnaa ta'ee Oromoo waliif ficcisiisu abadan walitti dhiifnu jechuu duuba dhugaa sitti himna liqimsitanii liqimsita liqimsuu baatu dantaa kan keeti duuba nu dhugaa himuun dhiifnu jechuu sitti maami dhugaan jirtu kana jechuu si galaami gurra garagalchii uffadhu nuti hawaasa keenya kabajamaa Harargee ni jaalanna kabaja guddaa walii qabna takaleessas takka gandaan Oromoon hirre borus iftaanis hiruun deemnu jechuu Oromoo wal qoqqoodisu waliin qoqqoodnu akka isaan wal qoqqoodu hin taasifnu jechuu nuti ummanni keenya kan Harargee bar Baalee keessa kumoota meeqaatamaan kan lakkaaman ganna 15-16 dura kan buqqaafame ka Tigreen buqqaas welcome goone qubsiifnee jiraachaa jira bar oomishachaa jira bar jiru ummata keenya gafoon keenya qaama keenya garuu sareen nutti ergamtee yaadataa Junaydii saree nutti ergee ummata hawaasa sikkoo mandorratti arrabaa fi maqaballeessii tuulchisaa jiru kana nurraa dhaabsisuu qabaa kan jennu hatattamaan yaadataa Junaydii yoo nurraan dhaabsifne nuti tarkaanfii ittuma fufnaa jechuu nuti dhugaa himuu dubbannaa jechuu abbaan fudhate abbaan barbaade hadisu dhugaan ni hadhooyti ni liqimsita bishaan irra dhuydee dirqama liqimsitaa jechuu duuba kanaafi boykooti qabeenya yaadataa Junaydii qabaataa Oromoo soon taane kaadiree biltsiginnaa qabeenya isaa bakka jirutti boykoot godhuu qabnaa jechuu boykoot godhuu qabnaa jechuu uggura irra kaa'uu qabnaa jechuu baankii raammis especially ilmaan sikkoo mandoo warri abbootii qabeenyaa sikkoo mandoo kan baankii raammis akaawuntii waliin banattanii qabeenya achi keessaa qabdan hatattamatti hidhuu danda'uu qabda yoo dhugumatti hawaasni sikkoo mandoo kan isin keessaa baatan yeroo akkanatti sareen itti duttu maqaa balleessitu arrabsitu garaa isin nyaatu ta'e isin quuqute hatattamaan akaawuntii raammis baankii waliin qabdan cufaatii keessaa godaana isin jenna deema baankii biyyoolessaa banadha yookiin ammoo isin hawaasa hagana ga'u baankii takka akkamitti banachuu dadhabdanii baankii hudduu nama jala irbitan nama agartee ummataaf kabajaa hin qabne yaadataa Junaydii ka ummata Oromoo hawaasa sikkoo mandoo duula banee siyaasaa biltsiginnaa daldalaa jiru dhugaa Oromoo ukkaamsuudhaaf ajandaa jijjiiruudhaaf hawaasa sikkoo mandoo Kadir Martuu qaxaree arrabsiisaa diqqeessaa jiru akkamitti akaawuntii waliin banattanii baankii raammis akkamitti keessa taa'uu dandeessan cufa hatattama cufa qabeenya isaa guutumaan guututti destroy godha boycott godha baankii raammis ka isaati ofishaalii ka isaati cufsiisuu danda'uu qabdan akaawuntii keessan cufaati keessaa godaanan kun ammas irra deddeebinee hamma ni dhiifama gaafatee namicha kana magaalarraa galchutti nuti wal dhiisuu hin teenyu gurra isin calawii abbaan barbaaddan gandummaa maarre nuti gandummaan dubbannu Oromoo yoomu tokko garuu ka gandaan nu qoqqoodu gandatti nu galchan jennee dhugaa sodaannee dhugaa afaan qabannee hin teenyu jechuudha sheer gochuudhaan ilmaan sikkoo mandoo Oromoo haqaa biraan nu gaasin hin jenna thank you so much